bari'ee lafti dukkana jalaa yoo bilisa baatu ilmi namaa gara qabsoo jireenya walirraan cinneetti ka'a. Soorata boruusaas ni kuufata. Abjuusaa dhugoomsuuf kalaqa sammuu isaatiin, dafqa isaatiin, ogummaa mataa isaatiin jiraata. Boru maal akka fidu waan hin beekneefis abdiin isaa ni qorama. Namni tokko hojii hojjetu irratti yoo miidhame hoo dulluma isaa keessattis eenyutu isa deeggaruu danda'a? Duuti ilmaan namaaf hin oolu yoo du'e hoo? Kanaafuu wabii hawaasummaa argachuun dirqama. Wabiin hawaasummaa lammii kamiifuu wabii jireenyaati jechuudha. Ilma namaa osoo lafa kanarra jiraatuu waan tokko akka hin hojjenne dhorkuu danda'anidha. Namni dulloomuun isaa hin oolu. Hammam of eeggannoo gootus balaan mudachuun hin oolu. Kanaafuu wabii hawaasummaa mala kanaa dandamachuu fi salphisuu keessaa tokko ta'uu yaanni jedhu addunyaa irratti fudhatama qaba. በዓለም ተቀባይነት ያገኘው እሳቤ ነው ከራሱ ሶሻል ሴኩሪቲ። በዋነኛነት ብዙ ጊዜ ለሰራተኛው ይመስላል ሰው ግን የሚጠቅመው ለአሰሪዎች ጭምር ነው። yeroo baay'ee hojjetaaf waan ta'u fakkaata. Garuu hojjechiistootaaf illee faayidaa qaba. Sababni isaas hojjetaan wabii hawaasummaa qaba jedhu yoo jiraate bakka hojiitti hojiin tasgabba'aan ni jiraata. Kunis sagantaa hojjetaan boreessatti akka kufu osoo hin yaadda'in hojii isaa qofa irratti xiyyeeffate akka hojjetu kan taasisu waan ta'eef boru balaan yoo mudate yoo umriin sooromaa ba'ee akka hin yaaddoofne kan taasisu sagantaa qophaa'ee fi bu'aa gaarii argamsiisaa jira. በማድረግ ረገድ በርካታ ውጤቶች ተመዝግበዋል። እንዳጠቃላይ እስካሁን የተመዘገበው akka waliigalaatti hanga ammaatti kan galmaa'e yoo laalle dhaabbileen dhuunfaa 253 fi hojjettoonni dhaabbilee dhuunfaa naannoo miiliyoona 1.9 ta'an galmaa'anii haguuggii wabii hawaasummaa akka argatan godhameera. Gama biraatiin buusii soorama gara naannoo biiliyoona 125 walitti qabuun jireenya hojjettoota boruuf wabii akka ta'uuf yaaduun galiin kan sassaabamedha jechuudha. Yeroo ammaa siistemii kanaan namoonni gara 40,000 ta'an kaffaltii soorama umrii guutuu argachaa jiru. Kaffaltiin daaragootii yoo itti dabalamu fayyadamtoonni kaffaltii sooramaa gara naannoo 55,000 ga'aniiru jechuudha. ቃሚዎች ደርሷል ማለት ነው። Miindaarraa gara miindaa akka ce'an taasisuu qabna. Kaffaltii soorama isaanii guyyaa hojii dhaabaniin booda argachuu qabu. የጡረታ ደሞዝ ማግኘት መቻል አለበት። Ilmi namaa karaa tokkoon yookiin karaa biraan balaan isa mudachuu danda'a. Sababa dullumaatiin sadarkaa hojii hojjechuu dadhabuu irra ga'us ni danda'a. Kun akka hin taaneef mootummaan wabii hawaasummaa lammiilee isaa eeguu ni qabaata. Kunis heera mootummaa federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa keewwata 55 muraa tokko jalatti tumameera. በእኛ ሀገር ደረጃ ከዚህ በፊት የመንግስት ሰራተኛ ብቻ ነበር ይሄ ማህበራዊ ዋስትና ያለው ወይም የጡረታ መብት ያለው ግን በስፋት Biyya keenyatti mirgi wabii hawaasummaa yookiin sooramaa kun waajjira mootummaan qofa kan qajeelfamu ture. Garuu sagantaan dinagdee kun babal'achuu isaatiin dhaabbileen daldalaa hedduun dinagdee dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu jalqabaniiru. Hojjettoonni dhaabbilee dhuunfaa haala kanaan hundeeffaman hedduun isaanii hanga umuriin isaanii waggaa 60 ga'anitti qajeelfama wabii hawaasummaa argachuun hin jiru ture. Kanaaf yoo xiqqaate guyyoota qacaraman keessatti itti gaafatamummaa isaanii yoo bahatan yeroo dadhabanii fi akkasumas yeroo lubbuun darban bakka bu'iinsa isaaniif wabii argachuu qabu. እነሱ ሲያልፉ ለተተኪዎቻቸው ዋስትና ማግኘት አለበት ነው መርሁ። Itoophiyaan karoora wabii hawaasummaatiin lammiilee ishee dinagdee dhuunfaa keessatti akka hammattu labsiin kan raggaasifte bara 2003 keessa ture. የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር
Bulchiinsi ejensii hawaasummaa hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa naannoo adoolessa 2003 hundeeffame. Kana jechuun hojjettoota damee dhuunfaatiifis ejensiin wabii hawaasummaa mirkaneessuun milkaa'ina biyya keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Yeroo kana irraa eegaluun jaarmiyaalee kana waajjiraalee godinaa fi damee keessatti gurmeessuun har'a hojii irra oolchaa jirra. Kana jechuun bulchiinsi kun akka biyyaatti tajaajila kana dhaqqabsiifamaa taasisuuf distriiktii 11 fi damee 49 qaba jechuudha. 49 ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች አሉት። haa ta'u malee yeroo yeroon labsichi kaayyoo yaadameef faayidaa akka qabaatu gochuuf fooyya'insi taasifamaafii tureera. Yeroo ammaa kana labsiin soorama hojjettoota dhaabbata dhuunfaa lakkoofsa 1268 muraa 2014 hojiirra oolaa jira. 2014 ሲሻሻል ሲወጣ አንድ አዲስ መጣውና አንደኛ ሁለት በጣም ትልልቅ ነገሮችን ለውጦ ነው የመጣው። Seerri 1268 muraa 2014 kan haaraan yeroo bahu wanta gurguddaa hedduutu jijjiirame. Tokkoffaa dhaabbilee miti mootummaa dabalatee hojjettoonni dhaabbilee dhuunfaa fi kanneen waldaa fi waldaalee keessatti hojjetan hundi akka iskiimichatti makaman taasifameera. Bara 2003 galmeen wabii hawaasummaa fedhiidhaan kan raawwatame ture. Kanneen Provident Fund irratti argamanis of keessatti hammateera. Amma garuu bara 2014tti fayyadamtoonni fandii eegumsaa hundi gara iskiimichaatti fidamaniiru. Hojjettoonni kun akka hin miidhamneef waan hunda godhe. Yeroo jalqaban irraa eegalee fayyadamtoonni isaanii yoo xiqqaate tajaajila duubatti hafummaa keessa seenuu danda'u yoo jiraate fayyadamtoonni isaanii iskiimicha akka seenan hayyamameera. Sadarkaa lammaffaa irrattis kanaan dura bulchiinsa naannoo federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa galii naannoof kennanii turan. Bara 2014 garuu labsiin kun bahee galii wabii hawaasummaa walitti qabuuf aangoo guutuu kenneera. Kanaafuu sassaabbii galii irratti jijjiirama guddaa fide jechuudha. Lammiin hundi akka fayyadamu taasiseera. ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዜጎች በሙሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል። dhaabbanni tokko hundeeffamee guyyoota 60 keessatti galmaa'uu akka qabu labsiin ejensii wabii hawaasummaa ni ibsa. Yeroo galmaa'us hayyama daldalaa ragaatiin seera bulmaata dhaabbataa akkasumas odeeffannoo hojjettoota inni qacaru guutee unka qindeessee dhaabbata ejensii wabii hawaasummaaf dhaabbilee dhuunfaaf ni dhiyeessa. Dhaabbatichis odeeffannoon guutuu ta'uu erga mirkaneessee booda kaardii karoora fayyadama miseensa wabii hawaasummaa ni kenna. Gama biraatiin hojjetaan yeroo galmaa'u odeeffannoo barbaachisaa ta'an kan akka haala maatii, haala dhuunfaa, haala sadarkaa tajaajilaaf kan kana fakkaatan kennuu qaba. Kun xumuramee yeroo dhiyaatu hojjetaan karoora fayyadama wabii hawaasummaa keessatti ni haguugama. Siistama irrattis ni galmaa'a. Kanaan booda miseensa karoora fayyadama wabii hawaasummaati jechuudha. Akkuma kanaan dura jedhe har'a namoonni naannoo miiliyoona 1.9 ta'an fayyadamaa jiru jechuudha. Kun inni naachoo ማለት ነው. Ejensii waldaa hojjettoota dhaabbata dhuunfaa akkaataa dambii mana maree ministirootaa 523 muraa 2015tiin itti waamamni isaa baankii biyyaalessaaf taasifamuun hundeeffamee kan ture yommuu ta'u caaseffama dhaabbattummaa isaa jijjiiruun dhaabbata boordiin gaggeeffamuu akka danda'u ta'eera. ይሄኛው አዋጅ ሌላው የሰጠው መብት ምንድነው? የማህበራዊ ዋስትና አስተዳደሩ mirgi labsii kanaan kenname inni biraan bulchiinsi wabii hawaasummaa dhaabbata faayinaansii kan baankii hin taane ta'uu isaati. Kanaafuu amalli isaa kan dhaabbata faayinaansii fakkaata. Kanaaf labsichi dhaabbileen faayinaansii biroo gama caasaa fi miindaadhaan siivil sarvisii irraa adda ta'uu isaaniif kan nama gammachiisu ta'uu ibsameera. Kanaaf humni namaa fooyya'aa ta'e akka qacaramu taasisa. Boordiin miindaa sadarkaa hojjetaa iskeelii miindaa fi kan kana fakkaatan ni raggaasisa. Kanaafuu kun akkuma dhaabbilee faayinaansii hin taane kamiyyuu waan ta'eef labsichi amala dhaabbilee faayinaansii wajjin wal fakkaatu akka qabaatu ni heeyyama. Sadarkaa labsii tokkotti labsiin kun labsii hojii guddaa nuuf hojjechuu danda'udha. በአዋጁ ደረጃ እኔ በጣም ስትሮንግ አዋጅ ብዙ ስራ ሊያሰራን የሚችል አዋጅ ነው። Bulchiinsa ejensii wabii hawaasummaa dhaabbilee dhuunfaa hojjettoota soorama bahaniif karoora hojmaataa ifa ta'e si'ataa fi itti gaafatamummaa qabu diriirsuun hojiirra ni oolcha, ni hordofa, ni to'atas. የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ተቀጥረው የሚሰሩ ዜጎች
Dhaabbileen diinagdee xiqqaa dhuunfaa kanneen diinagdee xiqqaa dhuunfaa keessatti hojjetan dameewwan daldala adda addaa keessatti ta'uu danda'u. Indaastirii, qonna, ijaarsa, dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee barnootaa, diinagdee xiqqaa dhuunfaa irratti bobba'an ta'uu danda'a. Dhaabbileen hojjechiisan kaayyoo seeraaf waan hundeeffameef akka nama dhuunfaatti yookaan dhaabbataatti galmaa'uu qaba. Yeroo galmaa'u hayyamni daldalaa mataa isaa seera qabeessummaa isaa PLC ta'uuf agarsiifamee dhaabbatichi maal hojjeta, yoom hundeeffame, hojjetaa meeqa qacara, hojjettoonni isaa eenyu fa'i, yeroon turtii isaa hoo, guyyaa dhalootaa hojjettoota isaa kanneen erga xumuranii booda dhaabbatichi galmaa'ee lakkoofsii fi waraqaa eenyummaa fi miseensummaa ni kennama jechuudha. Odeeffannoo karaa intarneetii ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo irraa arganneen dhaabbilee hayyama qaban addaan baasna. Odeeffannoo arganne irratti hundaa'uun isaan galmeessina. Lammaffaa waajjiraalee galiiwwanii waliin walitti dhufeenya qabna. Odeeffannoo galii irraa arganna. Waajjirri galii gumaacha sooramaa isa guddaanuuf walitti qabuun hedduu nu deeggaru. Kamtu gibira galii kaffalee buusii sooramaa akka hin kaffalle adda baasuun ni qoranna. Kan gibira galii kaffalee buusii sooramaa hin kaffalle qoratamee tarkaanfiin irratti fudhatama. Oodiitiinis ni gaggeeffama. Haaromsi hayyama kamiyyuu ragaa buusii sooramaa kaffaluu isaa kan agarsiisu eejensii wabii hawaasummaarraa yoo fudhate malee hin kennamuufi. Hojjeta haa qabaatus hin qabaatinis galii buusii sooramaa osoo hin mirkaneessin tajaajilli hin kennamuufi. Galiin barbaadamu argameera, hojjettoota isaa galmeesse kan jedhu osoo hin mirkanaa'in hayyamni hin haaromfamu. የሚለው ነገር ሳይረጋገጥ ፍቃድ አይሰጥም። Dhaabbanni dhuunfaa kamiyyuu buusii sooramaa hojjettoota isaa mindaa isaanii irraa hir'isee fi gumaacha mataa isaa dabalatee ji'a ji'aan fandii sooramaa kaffaluuf dirqama. Kana jechuun mindaan hojjetaa irraa 7% kan irratu yoo ta'u, dhaabbanni hojjisiisu ammoo gita mindaa hojjetaatiin 11% gumaachuuf ni dirqama. አሁን የግል ድርጅት ሆኖ ለሰራተኞቹ amma akka dhaabbata dhuunfaatti kaffaltii wabii hawaasummaa hojjettoota isaaf kan hin kaffalle yoo ta'ee fi hojjettoota irraa hir'isuu baannaan dhala baankii fi maallaqaa 500 ni adabama. Kana qofaa osoo hin taane adabbii maallaqaa yoo hin kaffalle ajaja mana murtii osoo isa hin barbaachisiin maallaqa dhaabbatichi baankiidhaa qabu kallattiin gara kaaznaa wabii hawaasummaatti ni dabarsa. Kana qofaa osoo hin taane maallaqni baankii keessa jiru gahaa yoo hin taane qabeenyi dhaabbaticha sanaa caalbaasii irratti dhiyeessuun gurguruu akka danda'u labsii kanaan mirgi kennameeraafi. መብት ተሰጥቶታል በዚህኛው Hoggansi wabii hawaasummaa hojjettoota dhaabbata dhuunfaa guddina saffisaa diinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruun kan wal simu ta'uu fi lammiilee hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa fayyadamoo taasisuu danda'u diriirsuuf labsii lakkoofsa 1268 muraa 2014 tumameen tajaajiloota adda addaa kennaa jira. አንድ ሰው እድሜው 60 ዓመት ሲሞላው የእድሜ ጡረታ ነው። 10 ዓመት በላይ አገልግሎት ኖሮት 60 ዓመት ከሞላው namni tokko yeroo umuriin isaa waggaa 60 gahu sooroma umurii jedhama. Waggaa 10 ol tajaajiluun umurii 60 booda soorama yoo bahan kaffaltiin sooramaa ni kaffalamaaf. Umurii wajjiin wal qabatee umurii 55tti soorama bahuun ni danda'ama. Garuu waggaa 25 tajaajiluu qaba. Namni waggaa 25 tajaajile tokko umurii 60 osoo hin eegiin fedhii isaatiin soorama bahuuf iyyachuu ni danda'a. Garuu soorama erga bahanii booda bakka biraatti hojjechuu ni danda'u. Garuu buusii sooramaa galii achitti hojjechuun argamu irraa ni hir'ata. Gaafa umuriin isaa 60 gahu soorama duraan argachaa ture waliin madaaluun kan fooyya'aa ta'een kaffaltiin sooramaa ni hojjetamaaf. Dhumarratti hojjetaan umuriin isaa waggaa 50 yookiin 55 yeroo gahu waggaa 25 erga tajaajilee booda fedhii isaatiin soorama bahuu ni danda'a. Kanaan ala rakkoo fayyaati. Namni rakkoo fayyaa qabu tokko yoo hojjetaa jiraate rakkoo fayyaa qabaatee gara wal'aansaa yoo deemu doktoroonni 3 namni kun hojii kamiyyuu
hojjechuu kan hin dandeenyedha jedhanii yoo murteessanii fi tajaajila waggaa 10 qaba yoo ta'e namni kun kanfaltii umurii guutuun ni kaffalamaaf. Ijoolleen isaa umuriin isaanii waggaa 18 gadi yoo ta'ee fi haati manaa isaa 50%, walakkaan isaa yoo isaan deeggare 15%, ijoolleef ammoo 20% kan kaffalamu ta'a. Inni biraa immoo miidhaa hojiidha. Miidhaa hojii jechuunis waggaa 10 osoo hin xumuriin umurii guutuu miindaa isaa keessaa 40% argata. Sana booda garuu yoo hojjechuu dadhabe sooroma umurii isaa guutuu 47 argachuun umurii isaa guutuu jiraata. የማይችል ከሆነ ዘመኑን ሁሉ የደሞዙን 47% እየተቀበለ ህይወቱን የሚመራበት Ejensii wabii hawaasummaa hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa itti gaafatamummaa isaa ba'uuf humna namaa irratti haaromsa cimaa gaggeessuun itti quufinsa fayyadamtootaa guddisuuf hojjechaa jira. ሪፎርሙ አንደኛ ስትራክቸሩ እንዲስተካከል ተደርጓል። haaromsi kun caasaa kana irra deebiin akka gurumaa'u taasiseera. Caasaan duraanii amma fooyya'ee jira. Hojjetaa keessatti kaka'umsa guddaa uumeera. Hojjettoonni tokko tokko akka dhaadannootti fudhataniiru. Kallattiin mindaarraa gara sooramaatti jijjiira jechuun akka waan guddaatti ilaalame. Hojjetaan dhaabbata kana keessatti maamila wabii hawaasummaa quufaa qabu uumuuf jechuudha. Itti quufiinsa tajaajilaa jechuun waa'ee kafaltii ta'uu danda'a. Waa'ee tajaajilaa ta'uu danda'a. Itti quufiinsi tajaajilaa yeroo galmaa'u odeeffannoon guutuudha. Dhuguma anaa fi hojjettoota kootiif faayidaa qaba jedhu uumuu ta'uu danda'a. Itti quufiinsa jechuun hojjetaan ofiisaatii hojiitti amanee karoora soorama koo yeroo sanatti mindaa koorraa hir'isuun buusii sooramaaf ta'a jechuu danda'a. Wantoonni kun kan dhufan haaromsaan booda. Amma yoo deemtanii hojjetaa gaafattan galmi keenya maamila wabii hawaasummaa soorama qabu uumuu akka ta'e isinitti himu. Kunis bu'aa haaromsaan booda kan argamedha. ይሄ ከሪፎርሙ በኋላ የመጣ ውጤት ነው። እኛ ለማን ነው ሰርቪስ የምንሰጠው? በጣም ለተከበረ ሲቲዝን ነው፣ ለሲኒየር ዘጋ ነው። eenyu tajaajilaa hawaasa hunda caalaa kabajamaa kan ta'an maanguddoodhaafi namni tokko umurii 60 guutuu tajaajiluun dhuma irratti yeroo dadhabbiidhaan soorama bahu kaffaltiin sooramaa ni kennamaafi. Kanaaf haala baay'ee kabajamaa fi ga'umsa qabuun tajaajila kennuu qabna. Namoota tajaajiluu yeroo jennu karaa sirrii ta'een namoota ga'eessotaaf dursa kennuun haala ifaa fi salphaa ta'een gargaaruu fi yoo wanti isaan jalaa bade yookiin hir'ate jiraate fala itti kennuun miindaa irraa gara miindaatti ce'isuu qabna. Akkuma sooramaan hojii dhaabaniin guyyaa itti aanutti kaffaltii soorama isaanii argachuu qabu. ወደ ደሞዝ እንዲሸጋገሩ ነው ማድረግ ያለብን። ልክ ስራ ላይ ሆነው ደሞዛቸው ሲቋረጥ በማግስቱ የጡረታ ደሞዝ ማግኘት መቻል አለባቸው። ይህንን ተቋም ማገልገል dhaabbata kana tajaajiluun itti quufinsa guddaa namaa kenna. Sababni isaas lammiilee garaa qulqulluudhaan biyya isaanii ijaaranii fi umrii isaanii guutuu biyya isaaniif hojjetaa turan tajaajiluu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Wanti yeroo baay'ee dubbatamu jira. Namoonni qabeenya isaanii gurguruu jireenya qaanii jiraatan dhiisanii maanguddoota gargaaru. Nuti immoo osoo mindaan nuuf kafalamaa jiru maanguddoota tajaajiluu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. አረጋውያንን ማገልገል ከዚህ በላይ የሚያረካ ነገር የለም። Sirna kana babal'isuu fi cimsuun haqa hawaasummaa, nageenya indaastirii, hiyyummaa hir'isuu fi misoomaaf gumaacha olaanaa ni qabaata. Hojjettoonni dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa kanarratti waliin hojjechuus qabu. Haala kanaan bu'uurri wabii hawaasummaa lammiilee ni mirkanaa'a. ይሄንን ሰራተኛ ማህበሩም ሄዶ ያስተምራል። አድርጉ፣ ተደራጁ፣ ጡረታ አስቆርጡ ይላል። Waldaan ejensii wabii hawaasummaa hojjetaa kana ni leenjisa. Hojjedhu, qindeessi, buusii sooramaa baasii jedhu. Dhaabbileen dhuunfaa fi bakka bu'oonni isaanii namni kun hamma danda'inaaf hojjechaa jira. Namichi kun madda qabeenya kooti. Egaa yeroo inni dadhabe kanan isa hin gargaarre akkamiinan nama ta'a? Warri bakka bu'aa hojjechiisaa waliin haasa'an hojjetaa isaatiin bu'aa argatee irraa 11% yoo gumaache soorama dhaabbataa hojjetaa isaaf kenne jechuudha. Kanaaf qooda fudhattoota dhimmi kun isaan ilaallatu waliin walgahii qabna. Yeroo hunda bakka hundatti kan jennus kanadha. Bakka bu'oonni hojjetaas dhaabbata dhuunfaa isaa waliin hidhata qaban keessatti
kana akka taasisan gorsu. Bakka bu'oonnis hojjisiisotaaf ibsuu kan qaban namni kun hojjetaa keeti, obboleessa keeti, ati humnaa fi dafqa nama kanaan guddatte, dhaabbanni kees bu'aa sababa isaan argattedha. Kanaafuu maallaqa yeroo inni soorama bahu argatu yoo kanfalteef atillee akka lammiitti gumaachiteetta jechuudha. Haala kanaan walitti dhufneetu hojjenna. Boordiin waan keessa jiruuf qajeelfama yoo baasnus haala kana irratti hundaa'uun yoo ta'u, haalli kun hojjetaa fayyaduu yookiin miidhuu isaa irratti waliin mari'achaa waan hojjennuuf hariiroo gaarii qabna jedheen amana. መመሪያም ስናወጣ ከዚህ ኮንቴክስት አንጻር ሰራተኛው ይጎዳዋል ይጠቅመዋል የሚለውን ነገር ሁሉ አብረን ስለምንሰራ ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን።